Yoo yaa ashamaa harka fuun dhaggeeffattoota jaalala wayyaa YouTube nagaan keenya bakka sagantaa keenyaa hordofaa jirtan hundatti naga qabu jechuun qophii keenya eegallee jira dhaggeeffattoota keenya. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya akka hordoftan gamanumaas dhaamanna. Sagantaa keenya waliinis turtii gaarii. Haalaa fi muddamsa siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa jirtu akkasuma immoo yaaddoo kan uume siyaasi biyyichaa waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana TPLF gidduutti godhameen diinatti yaaddoo guddaa akkasuma immoo uummata isaanii biraa deeggarsa guddaa argachuun mootummaa biyya bulchaa jirutti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Kanas bal'inaan isin biraan geenya. Ajajaa waraana waliigalaa Jaalmarroo Dirribaa hoogganni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa dheengaddaa Associate Pressiif akka himetti waliigaltee yeroo ammaa kanatti TPLF waliin godhaniin yeroo ammaaf fuulleffannaan isaanii waraana irratti diina tokko waan qabaniif fuulleffannaa keenya guddaan waliin diina ofii waraanuu irratti jechuudhaan deebii gaaffii gaafatameef deebii guddaa kennee jira. Jaalmarroo Dirribaa itti aansuun ammoo TPLF akka 91 dirree Oromoon itti cabee biyya ofii bilisoomfachuuf godhee gaggeesse irratti shiraan tooftaadhaan akkasuma immoo dirree siyaasaa keessaa qabsaa'ota Oromoo baasuudhaan waggaa 67 guutuu aangoo biyyichaa harkatti gashatee uummata Oromoo hiraasaa ture. Sana immoo qabsoo uummata Oromoodhaan kan inni gara biyya ofiitti godaane. Sana har'a waliigaltee har'aan gochaa kaleessaanan deebisa yoo jedhe dogoggora hamaa keessaan baane keessa akka seenaa jiru hin nuni beeka hin godhus jedhe. Sanaaf ammoo nutis dursinee waraanni bilisummaa Oromoo akka kaleessaatu hin taane humnaa fi haalaa fi dandeettii waan hundaa gonfannee jirra. Akkasuma ammoo siyaasii uummati Oromoo kaleessaa keessa turee fi kan hin arraa dammaqinni isaa adda adda jechuudhaan Jaalmarroon Associate Pressiif dubbate. Gama biraanis akkasuma itti gaafatamaan dubbataan dhaabaa TPLF Bogeetaachoo Raddaa BBC afaan Tigree fi akkasuma afaan Amaaraatti gaafatamaniin yaada isaanii bal'inaan kaanii adda bilisummaa Oromoo waraanaa uummata ofiif qabsaa'aa jiru nuti sana keessa jirra waan ta'eef diinni keenya tokko kanaaf adda bilisummaa Oromoo waggoota 4 oliif walitti fufiinsaan mootummaa bilisiginnaa wajjin waan wal lolaa jiru akkasuma ammoo humna guddaa akkasuma immoo dandeettii daandii fi akkasuma bakkoota hedduutti waraana isaa bobbaasee diina waloo keenya irratti tarkaanfii jabaa fudhachaa jira. Kanaaf nu gargaara. Diina waliin qabna, biyyas waliin qabna waan ta'eef diina keenya irratti waliin xiyyeeffannee jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo jabduu caccabaa dalagaa jira. Sanaaf nuti immoo isaanii walii galtee yeroodhaaf diina keenya irratti kan xiyyeeffatu walii mallatteessinee jira. Gara fuulduraattis waan nuti afaan irratti kan walii gallee uummata keenyaa fi fagoone jechuudhaan dubbatanii jiran. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleelee arfan Oromiyaa jiran keessatti bahaa kibbaa fi dhiyaaf lixa irratti tarkaanfii jajjabaa waraanaa diinaa irratti fudhachaa jiraachuun mootummaa Abiy Ahmeditti yaaddoo guddaa uumee jira. Akkasuma Finfinnee karaa arfaniinuu waraanni bilisummaa Oromoo waraana isaa jabeeffatee diina irratti tarkaanfii warraan cinee fudhachaa jiraachuun akkaan dhaga'amaa jira. Daandiin gara Finfinneedhaa gara naannoo Amahaaraa geessus waraana bilisummaa Oromoon hidhamee akka jiru akkasuma ammoo daandiin adda jechuudhaan daandii sana gara Amaaraatti akka hin geessineef waraanni bilisummaa Oromoo jabinaan uummata waliin irratti hojjechaa jira. Kanaaf kiiloon yookiin immoo naannoon beeta mangistii yookiin immoo kiiloo 4 galmi mootummaa sirna nama bitaa Abiy Ahmed akkaan raafamaa jira. Waraanni TPLFs daandiiwwan naannoo Amaaraa gara walloo lixaatti kan jiru hunda akka dhuunfachaa jiran akkasuma kaleessa waldaa darbanii amma Dabra Zaheer bakka jedhamu qaqqabachaa jiraachuu fi akkasuma immoo milishaaf faannoo naannoo Amaaraa biyyootti makaa jiraachuun dhaga'ameera dhaggeeffattoota keenya.
goleen Oromiyaa martii waraana bilisummaa Oromoon faayamtee diina sagalee caraansaa kennuufitti jirti jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo Gootichi abdii sabaa golee Oromiyaa mara keessatti diina cagadaa jiraachuunis dhagahameera. Kun ammoo uummati keenya deeggarsa walirraa hin cinne tajaajila waraana bilisummaa Oromoo barbaachisu daandiiwwan hedduu saaqaa fi jiraachuunis dhagahameera. Kunis mootummaa abdii murachiisuudhaan wawwaachisuu akkasuma immoo gocha gara jabummaa ajjechaa akkasuma hidhaa itti fufee jiraachuun dhagahamee jira dhaggeeffattoota keenya. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Finfinneerraa kiiloomeetirii 23 irratti kan argamtu Kuyyuu bakka jedhamtu akkaan jabeessee diina isaa adabee jira dhaggeeffattoota.